Kabajachuudha. Sadaffaan immoo saba tokko keessaa fakkeenyaaf an Oromoodha eenyummaa Oromummaa qabajachuudha. Afaan haasa'urraa maatiin argadheerraa hawaasan irraa bahirraa eenyummaa Oromummaa qabajachuudha. Daangaa tokko keessatti biyya tokko jedhamnee moo gaafa dhaabbannu namoota sabaaf sablammoota adda addaa amantaa adda addaa qaban waliin eenyummaa biyya tokko waliin qabana jechuudha. Kan biyya tokko irraa kan maddu jechuudha. Haala kanatti eenyummaa afur qabana jechuudha. Afran kana wal duukaa deemsisuu yoo hin dandeenye karaa irratti rakkina dhufa jechuudha. Yoo naani Oromoo qofa jedhee waa'ee amantaas waa'ee biyyaas waa'ee ilma namaas nan laallatu yoo hin jedhee rakkina dhufa. Ani immoo yookaan muslima jedhee waa'ee islaamummaa qofa nan laallata waa'ee Oromummaa waa'ee afaan kootii waa'ee aadaa kanaa nan laallatu yoo hin jedhes rakkina. Waa'ee biyyaas nu dhibu wani nu laallatu hin jirus yoo jennee rakkina ta'a jechuudha. Muslimaaf malee ilma namaa kana yaadda'u yoo jennee deemnes yookaan amantaa keenya keessa nama jiran ala nama biraati nama yaaddofna yoo taane sunis rakkina ta'a jechuudha. Kaayyoon biyya lafaa kanatti dhufee jira. Kaayyoo sanarra dhaabbanne akka namaatti nama hundi keenya iyyuu amantaadhaan gargar baanus akka biyyaatti amantaadhaaf sabaan adda adda baanus nama biyya tokkooti. Akka sabaan saba adda addaa keessaa taanus akka ilma namaaf akka biyyaatti waliin qabna jechuudha. Akka muslimaatti muslima addunyaarra jiru hundaan eenyummaa waliin obbolummaa amantaarraa maddu qabna jechuudha. Akka namaatti ilma namaa hundaan eenyummaa ilma namaa ta'urraa maddu waliin qabna jechuudha. Akka saba tokkootti Amaara haa ta'u Oromoo haa ta'u saba kamii haa ta'u sabummaa sanarraa kan maddu eenyummaa waliin obbolummaa waliin qabna jechuudha. Amantaan keenya haqqii hundumaafuu kennee jira jechuudha. Al tokko sirriitti kan hubachuu dhabuudha. Namoonni tokko muslimni hundinuu afaan tokko akka haasa'u saba tokko akka ta'u namoonni hawwan jiraachuu danda'u jechuudha. Gara biraatiin immoo waa'ee amantaa malee waa'ee afaan kootii waa'ee eenyummaa kootii nan laalchisu jedhanii namoonni yaadanis jiraachuu danda'u jechuudha. Kun lammanuu dogoggora jechuudha. Rabbiitu Quraana keessatti afaan keessan adda adda baasee jedhee maali? Wa min aayaatihi jedhee dubbate. Aayata sarraa, muujizaa sarraa, raajii sarraa jedhee afaan keenya adda adda baasuu kanallee isumatti ittiin of faarsaa jira jechuudha. Akkuma inni suuratul Hujuraat keessatti immoo jedhee eenyummaa sabaaf sablammoodhaan adda adda kan nu baase Rabbii kan jedhus Quraanuma keessatti nu hima jechuudha. Nu waan balleessinee balleessuu keenyaan itti gammannus miti waan immoo baduu qabus miti jechuudha. Haala kanatti hubannee wal duukaa deemsisuu irratti barbaachisaadha. Yoo kana wal duukaa deemsisuu hin dandeenye biyyis rakkina keessa seenaa namnis wal duukaa seenaa adda haala kanaan ta'uu hubannee waliin sirreessinee waan godhamuu qabu haala kanatti hubachuu qabna kan jedhu inshaallah ergaan qabu kana Allah